السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشام أركفون المان ورمودا جرى جرتو فيا ويا بقى جراتني كانوا داوچا جرتني في كانوا ردوفا جرتني أنت كيسان قالني كيسان بريسون ما تاو ربي نغان وقودو guyyaan gaarii siniifaa ta'u warri barii sin bira gahee warri galgalli sin bira gahee salkan gaarii siniifaa ta'u jecha egaa sinirraa dhibai hanga ammatti yaada haarawaa fidee dhufuu dhabuu kiyyaaf dhiifamaa egaa waan kalee nu mudateerraa mashguula waan taaneefuu hanga ammatti warra du'ees maqfiraa rabbi haa kennuu fi ummanni keenya hedduu miidhameera hedduu wareegameera egaa taaziyarra waan jirruufuu namuu hedduu mashguula ta'ee jira egaa dhiifamaa shabakinis ammoo gara biyyaa waan hin dalagneefuu oduu haarawaa gabaasuu hin danda'amne waan ummanni keessa jiru dubbii qabatamaa finnee dhumullee hin danda'amne egaa garuu akka dhagaa bulletti ganama subii oduu shabakaan hin citin lolli hamaan kan deemaa jiru caffee qorii irratti kan jaa jiranii ummanni hawaasni illeen hedduutu miidhamee jira hawaasni maasaa keessa bobbee galuu fi jiraattoonni ajijisanii akka jiranitti hawaasa hedduutu miidhamaa jira waraanni akka jabaa achitti bu'ee uummata keenya miidhaa jiranis kan jaan dubbataa jiranii kana hundaafuu warri nu daawwachaa jirtan galatoomaadha warri haarawaa taatanii viidiyoon kun simbira galee sheer laayik sabskaraab godhuun dagatiin nu jajjabeessaa sin jecha egaa dubbiin kaabaatuni akka malee nu yaaddessaa jirti dhaamsa uummata oromoo waliigalaallee dhaammatuun ni barbaachisaa nurraa eeggamaa nutillee ammoo hanga dandeenya hawaasa keenya waa dhaamuun har'a yeroo ammaa tana ummanni keenya firaa fi diina isaa adda baraa hin jiru rakkoon jirtu immoo lafa jireenya namaarratti dhiibbaa uufamaa jirtuu fi sanyii ilma namaa kan jibbaa qabantu gaggeeffamaa jira malee sirna mootummaatii fi seera mootummaa yookiin ammoo warra aangoo barbaaduu fi warra aangoo itti haaja'u duun taane tan kaabaatuni ilmoo namaa lafarraa dhabamsiisu lafa namaa dhaaluudhaaf warra deemutuun shira oofaa jira wanni kun immoo akkaan ifa galee deemaa jira jechuudha bakka itti haajahan waan barbaadaniin qilleensaan rukutaa jiran wanni deemaa jiru akkaan ulfaataa akkaan nama gaddisiisaa akkaan namallee jibbisiisaa jechuudha hanga dhumaa akka nu daawwattan fayyaataa jiraadhaadha yeroo ganama akka dhageenyetti jiraattoonni bakka lolli kun ajijetti jiranitti akka himanitti ummanni hawaasni hedduutu nurraa miidhame hanga du'ee fi hanga hafillee waliinuuf hin galle kan jaa turan ganama reef kallee lafaa kaafatuudhaaf yoggaatti deemne nama reef kakaasuu deemee irratti dabalameetu jiras kan jan dubbataa jiranii gama biraattiin waraanni ammallee dabalaan fe'amaa jira karaa sanitti kan jaa jiranii xayyaaraan ammallee gama furseetis kan dha'e irraa dubbataa jiranii gaara gubbaa karaa ruu keessa jamtuunis eda kan dha'e dubbataa jiranii egaa dubbii qabatamaa dhagaa hin jirru ganama yeroo namni hirriibaa ka'uu irratti kan shabakaan baname eegasanii amma ammatti cufaa jira hartummaa kanas gara qicicootti nama makiinaa gubbatti dha'ees ni ja'anii waan ja'aniidha malee waan ofii odeeffannee oduu qabatamaa finnee dhufne duun taane kuni hundinuu shabakaa citee lammata irra deebinee odeeffatuu hin dandeenye wanni deemaa jiru silaa dhukaasni guguddaan gama sanbateetti hoggaa dhageenyutti akka shabakaarraa dubbataa jiranitti shabakaa waan qabaniif yookiin bilbilli waan dalaguufu dhukaasi guguddaan akka malee deemaa jira kan ja'a jiran dubbataa jiranii warri aanaa jeellee dhumuugaa shabakaa ni qaba aanama aanatti shabakaa kutaa jiran jechuudha kanaafuu ana jeellee dhumuugaa keessatti shabakaa ni dalagaa warri achi shabakarraa akka dubbataa jiranitti caffee qorii yookaan ammoo kaarra dhakaa booraatii fi asiin ulaa jaarraa harawaaca kanarratti dhiibbaa guddatu deemaa jira jedhanii mootummaanis deeldilii takkittii karaa biraa filannoo hin qabne deemuufillee hin mijanne kan jirtu dildil intaleetis kutees jedhanii haasaa jiranii egaa walumaa galattu lafti walloo lafa heddummaa lolaa taatee jirti waraanni mootummaa akka jirutti magaalaa kaarra qoriitiis bahee karaa oromootti gadi bahee gaara waafa garbii ilkanaa fi asiin hamma funyaan sunnetti gadi fuula galee dudda kana gubbaa qabatee taankii gadi laggamee uummatatti gadi loggomee gadi fuula gashee kan darbataa jirus dubbataa jira hawaasni akka ganama dhageenyutti wanni kun egaa heddummaa lolaa biyyattii godhuuf deemanii waan kana uummanni keenya callisuu hin qabu rakkoon tun numaaf deemti gaafni jechaa turree watwaataa turretti yaaddaa turres gaafa jarri daseedhaan as deemu ኦነግ ሸኔና ቲቢኤልኤፍ አብረን ተስማምቶ እኛን ሊዋጉናቸው kan jechaa turan santuun amma dhugaa ta'e nuratti dhiibbaa oofaa jiran jechuudha warroonni har'a tarkaanfii xayyaaraan akkatti fudhataa jiran kun amma dura hin fudhanne amma naannoo amaaraa keessatti deemaa turan keessatti oduu fudhatuun malee dasee irratti fudhatanii uummata dhabama godhanii turanii jechuudha qabeenya isaaniitii fi hawaasa isaanii waan qusataniif waan itti ajaniif rakkoon kana hunda bu'e hin jiru garuu amma lafa walloo oromoon jiru irratti
heddummaa lolaa godhanii waraana akka jirutti waan lakkaa'amee dhumne buusanii jarri inni Tigreetis waraana guddaa fidee dhufe lola guddaatu walitti deemaa jira. Egaa kana keessatti qotee bulaan qabeenya sarraa mana sarraa lubbuu ilmaan isaa lubbuu sarraa dhabaa jira jechuudha. Lubbuun kaleessa dhume lakkaa'amee waan hin dhumne hanga ammattuu madoo amma isaa gabaafnee galmaan hin geenye hanga isaan beenne warra wareegamees ganda takkatti jinaazaan 7-8 ganda takkatti 3-4-5 kan gale lakkaa'ameen dhumu jechuu uummatarra. Bakka har'atti oole immoo lola hanga namni wareegamee fi hanga namni hafee fi hanga namni madaa'e beekullee hin dandeenyu manni hospitaalaa jiru wallaanamuun hin danda'amu namni karaa deemuu qabu rakkoon kanatu deemaa jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo hawaasa wani dhaamuu qabnu hawaasni keenya diina isa yoo mootummaan kun lola kana kan injifatu taate isaaf taa'utti jiruuf isaa qophaa'utti jirullee beekuu qaba. Warri of jaaree Oromoo Walloo balleessuuf amma dura dhufee kamisee salphatee galee akka jirutti waraanaan wal fe'ee magaalaa Xaayyitti bu'ee jiras kan jaa dubbataa jiran dhagaa jira. Kanarraa uummanni keenya of beekuu qaba of quba qabaatuu qaba eenyu wajjin ta'e eenyu loluusa qaba je'uus uummanni keenya irraa beekuu qaba. Maaliif jennaan warroota amma dura ilmaan Oromoo Walloo balleessuudhaaf karaa kamiseetti isheenanii dhiibbaa hamaa geggeessaa turan sun amma deebi'anii waraana mootummaa da'oo godhatanii uummata dhiibbaa irratti oofaa kan jiran rakkoo kaleessa fakkeenyaaf rakkoo kaleessa nurra kufe xayyaaraadhaan magaalaa meeqarratti uummata dhaanii uummanni dhume san bulchaan godina kamiseedha hanga ammatti gabaasan kennine juntaan maqabeenya zarafee nokshanee walitti bu'e waan akkasii gabaasa malee ilmaan Oromoo Walloo rakkoon akkanaa irra gahe hin jenne akka tasaallee hin jenne jechuu afaanumallee darbate hanga ammattuu hin himne ilmaan Oromoodhaa namni gara 110 oli hanga ammatti kan firriin beekamin awwaalame meeqatu jira jaarsi ilma guddaa wajjin jaartii fi ijoollee baay'idiyyaa baasee ol deebe magaalatti achitti wareegame jaartiin quban qabdu taasiyaan teenye abbaan warraa kiigana gala jettee taa'ee eegaa jirti inni awwaalameera hin agarre reefka jaarsa shiidhaa hin agarre reefka ilma shiidhaa jechuudha. Rakkoon kun hundi oduu jiru ummata kalee dhume keessa haadhi baadiyyatti baqachiifamtee ilmi magaalaa jira achumatti ilmi awwaalame haadhi reefka shiidhaa reefka ilma shiidhaa gartee gogan awwaalamu quban qabdu hin dhageenyes bilbilli jiru hin dhageenye namni dhageetti hin jiru rakkoo kana hundatu jira jechuudha. Bakka amma awwaalametti namni awwaalee bira darbuu malee ilmi keetu ilma keetu wareegame irsa keetu wareegame yookiin jaarsa keetu wareegame yookiin ebbeleessa keetti kottaa reefka kaafadhu galchiin hin jiru akkuma argee wal awwaalaa jira jechuudha namni. Yoo dadhabe kan dadhabe immoo bira darbee reefki lafatti hafaa kan deemamaa jirudha. Bakka amma har'a lolli deemaa jirutti reefka lafaa fuusuu dadhabanii warra fuudhuu dhaqee irratti dabalanis oduun bahaa jirtu akkas jetti. Rakkoo kana hunda heddummaa lolaa warri godhaa jiru warra fedha duraanuu ilmaan Oromoo Walloo balleessuudhaaf kan deemaa jiran tun ammallee san dalagaa jira. Gama biraatiin ammoo fedha shira uummata Walloo irratti xaxuudhaan kan rakkoo uummata keenyaa kana gaafa isaan walitti bu'anii rakkoo uuman itti gammadaa jiruu fi ittillee jiru shanee fi juntaa walitti bu'anii jiranii jaanii gama tokkoon olola akkasii bananii haasaa jiran. Gama biraatiin gama aanaa jillee dhummuugaa keessatti shabakaa waan dalaguuf waliin bilbilaniiti warri hooggantoota godina kamisee jiran Walloo saamamee jira kamisee saamamee jira cafaa saamamee jira deemaatii uummata gargaaraatii juntaa lolaa janiitti akkasitti gorsaa jiran. Juntaa loltus ibidda sheentaa mootummaa loltus ibidda sheentaa kasi baasu garuu booddee keessattuu beekataa jechuudha Walloo waan beekte wallaalle yoo juntaan lola kan jettu taate ibidda lama sheenuuf teessa yoo immoo diina kan kee biyettee lolte immoo biyya kee irratti baatatee teessa kana beekuun dirqama ilmaan Oromoo Wallootiif kun kan dhaabnu kana jechuudha. Ilmaan namaa namni lafarratti jibbee jireenyaan xayyaaraan bakka argetti dhawutti jiru bakka argetti ilmaan namaa dhabama godhutti jiru bulchaan godinallee waan kana gabaasa keessa galchee takkallee du'e hin jenne lamallee du'e hin jenne nama dhibbaa ol du'e kanarraa tokkollee naasamne jechuudha. Hawaasni jumlaan dhumaa jira. Hawaasni jumlaan dhumu qabeenya isaa keessatti matare meeshaa mana namaa gubbatti meeshaa manni namaa qarree kana jala jiraate qarree kana gubbatti loggomanii gamaa gamana walitti haraa jiranii jechuudha. Wanni kuni qotee bulaa miidhaa jira. Magaalaa jarri keessa jirurraa baqatanii baadiyyaa Oromoo keessatti walitti loggomatanii wal lolaa jiran. Rakkoo kana hundatu lubbuu ilmaan qaalii jedhanii ofiisa isaanii dhiisanii lubbuun ilmaan Oromoo hanga kana rakkiftee hanga kana rakkaftee jechuudha. Rakkina hamma kanaa keessa jira ilmaan Oromoo Walloo. Neetworkiin nurraa cufanii jiranii oduu haarawaa rakkoo jirtuu fi hanguma kaleessa dhagaa jiru sanillee dhagahuu hin dandeenye. Garuu kana kaleessa caalaa lola har'aa guddaa himaa jiranii lolli guddaan uummanni illee miidhame kan har'aa kana jechaa jiranii bakka baadiyyaa guutuutti fuula galchatanii kan xiyyeeffatanidha.
waraanni mootummaatis hoggaa loleetu biilleeffi sodaate baqatee waraana hawaasa kee deemee hawaasa qulqulluu qawwee harkaan qabne meeshaa harkaan qabne maasaa keessa jiru fixaatii deemaa jira jechuu kararra rakkoo kana hundatu deemaa jira kana hunda bulchaan kamiseedhaa quban qabu juntaan lafa zarafee maal zarafee jedha wanni juntaan waa zarafee fi maal zarafee numan jiru walloo kee wanni akkasii nu agarreetti sin beennu hin dhageenyis hawaasni sin agarre jechaa jira ummata wallolu malee wanni fuudhamee sin jiru namni nutti dubbatee sin jiru waan fuudhaatiif waan nyaataaf isaa miti wanni dubbatamee sin jiru jee hawaasni gabaasaa jira bakka hawaasni bira dhaabbatee gabaasetti ergamaan kun yoggaa waan akkasii gabaasu ummata lubbuudhaan dhabamaa jiru warra jireenya ilma namaatiif dantaa hin qabne warra aangoo isaatti tikfatee raatee basaa nyaatu malee dantaa ummataa hin qabne warra akkanaa kanatuun ummata keenya dhabama godhaa jira wilii wanni fuula duratti nu laallatuuf deemu ganaa seenaadhaaf oromoo walloo warri jaman tokko dur arma turanii bara akkanaa kana keessattuu waraana mootummaa hin fixin je'uudhaaf deemamna jechuudha ganaa wilii lafarraa dhabama taane dhabama maaliif jennaan samirraa ibidda nutti roobuu jira lafa ibidda nutti roobuu jira lafa baadiyyaa gabareen itti keessa jiraatu keessatti meeshaa waliin loggomanii walitti dhaawutu jiranii kana keessa ummanni jaartiin ijoolleen daa'imni eenyuttu rasaasni ibiddi ummata dhabama godhaa jira har'a hanga fursee gad deemanii xayyaaraadhaan magaalaa dha'uun maaltu barbaachise baadiyyaa namni maka qorqorroo addeeffate keessa jiraatu magaalaa guddaa hin taane waraanni keessa hin jiru hawaasa qulqulluu oromoon keessa jiraatu namni takka namni gosa biraa keessa hin jirre waan beekaniif dhaqanii dhahanii jechuu kunillee hartummaa ejejjotti wanni aniifis oromoo qulla jira oromoo malee wanni biraan jiru hanga fedhee ta'u haadhuma niitiin affallatanii dhayi waan akkasiituun dalagamaatii jira rakkoo kana hunda yoo oromoon walloo tokko ta'ee wal quba qabaatee karaa tokko deemee diinni nu dha'u jiru kun isa kam inni nu saamuu jiru isa kam jee ofiin of tahee diina isaa ofirraa hin deebifne jecha namaatiin kan deemu ta'e asiin kan fuudhee deemu taate rakkoo keessa nu galchee ilmaan ofiidhaa dhabaman godhee ofiifin dhabama ta'uudhaaf cuqqaallaa ta'ee hafuudhaaf kan ta'uudha wanni fuula dura deemaa jiru. Kanaafuu uummanni wal quba qabaatee wal ta'ee walii galee fuula isaa duratti wanni dhifu maali jedhee beekachuudha qaba. Nuti tan amma jirtu tan nu dhibaan jirtu ta fuula duraa galaanni deemu kun ni darba koo galaanni kun darbe maaltu nu baasa isa jedhu beekuudha qaban. Eenyu wajjin yoo lolle diina bitannaa eenyu wajjin yoo lolle fira bitannaa oromoon walloo beekatee wal gorsee wal quba qabaatee diina dura dhaabbatuudha qaba. Kun dhaamsa walii galaati. Yoo kanan goone wanni goonu hin jiru jecha yoo kanan goone wanni tokko wanni falli tokko hin jiru. Egaa falumatti jiraatantu hin jiraanne akkumatti jirantu hin jiraanne yoo kanan goone. Ummanni wal quba qabaatuun dirqama lafaa fi lafee isaatiif ummanni waliif dirmatuun dirqama lafaa fi lafee isaa ilmaan isaatii fi lubbuu isaatiif jechuudha. Warri kaleessa warri jalaa dhume taaziyaa taa'uu hin dandeenye mana ofii taa'uu hin dandeenye inni reefka argate qarbatee inni dhabe immoo qubaa'uun qabu baqatee rakkoo takkaa agarreetis hin beekne dhageenyeetis hin beekne nurratti geggeeffamaa jira jechuudha. Ijaarsa bara meeqa karoorfamee ilmaan Oromoo walloon naaxafaalee warri jechaa ture suni axafuudhaaf amma itti jira itti bobbaafatee jira wanni beekamuu qabu walloon kaabaa fi kibbas ni jira warri gara kibbaa jiru warri gara kaabaa jiru silaahuu bitamee jira eenyummaa fi wallaalee jira jara jala garee gaafa faayidaa isaanii wajjin hirmaataa jira gaafa immoo rakkoon isaanirra geesse immoo jara ofirraa gaffaa jira sun akkasan inni keenyaa kuni nuti eenyummaa keenya beekna nuti abaluu ati abaluu adda baanee jiraanna jennaani isin kana taanaan jiraatu hin qabdanii warra jeetuun nurratti bobbaasaa jira walloo ta'uu sunutuun zohonii godhee kaa'e malee isintu godhatee jee bulchaan amma reefu dhufee biyya keenya kana godhaa jiru kun dubbatee jira jechuudha. Ni dhageessanii miti guur ilmaan Oromoo. Rakkoo kana hunda ilmaan Oromoo walloo yoo wal quba qabaattanii tokko taatanii diina bartanii fira bartanii adda baafattanii olola deemurraa ofitti iftanii tokkummaadhaan magaalaa teessan injifattan irra santuun ilmaan keessaniitiif lafa keessaniif qabeenya keessaniif fala jeetiin amanaa. Kanaafuu fayyaataa jiraadhaa oduu deemtuu gaa hundaa'uu akka dhageenya walii gabaafna. Share like subscribe godha nu jajjabeessaa isiniin jecha ilmaan Oromoodha. Dhaamsi xumuraa keenya kanuma waan dhufu walitti deebinaa dhiibbaa fi cubbuun deemaa jiru gama wallootti xiyyeeffate kun rabbiin hojii immoo hin sarraa yoo silaa rabbiin kanarratti nuuf waa immoo dhabamuun ni mala.
kanaafuu hanga lubbuun teenya dhabama taatutti nuti qabsoo fuula duratti finiinsina fayyaa taa jiraadha